Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu. Kuni wiirtuu yayyaba Oromooti. Qophiin wiirtuu yayyaba Oromoo kun yeroo dhuma dhiyoodhaas namoota ogummaa miidiyaaf ogummaa barruu qabanuun kan jalqabame kanuma immoo namoonni gartuu kana keessatti walitti dhufan ogummaa'an yeroo yeroodhaan wal waamanii dhimmoota tokko tokko irratti qophii adda addaa qopheessanii kan dhiyeessanudha. Haaluma kanaan namoota sadii ta'anii dhiyaannee jirra. Kunis Solomoon Namarraa, Raajii Guddataa, Tasfaayee Dheeressaatiin sadan keessa keenyayyuu gartuu qophii Oromiyaanis Itoophiyaatti akka tasaatti haala yeroo ammaa kana lafarratti mul'ataa jiran keessaa tokko lama qaamni irratti mari'achuudhaaf iyyuu dhiyaannee jirra. Kana keessaas immoo tokkoffaan haalli babal'ina dhibee COVID-19 yookaan Koronaa vaayirasii jedhamu kun Itoophiyaa keessatti akkamitti qabamee jira yookaan immoo dura dhaabbachuuf yaaliin godhamaa jiru maal fakkaata kan jedhu haaluma akkasii kana keessatti walgahii gumii sabaa bilisummaa Oromoo geggeeffatee akkamitti ilaalama murteeleen achi keessatti daddarban keessaa tokko tokko maal fakkaatu kan jedhuu fi haalli qoodannaa yookaan raabsii kondomii Koyyee Faccee kan duratti kan gidduudhaan dhaabbatee ture. Amma immoo deebi'ee dhufee akkamitti adeemaa jira kan jettu waliin ilaaluudhaaf dhiyaanne sin akkan waliin turtan kabajaan sin gaafachaa gara marii keenyaatti dabarra. Obbo Solomoon Raajii wal galateeffachuun nu barbaachisu dhimma mataa keenyaa waan ta'eef jechaadha. Mee Obbo Solomoon egaa akka irra buusaa ta'es jechuun barbaachisu keessaa'uu dhimmi eegumsa fayyaa ogummaa keetii hojjetaa turteetta. Ammas hojjetaa jirta keessaa'uu barnoota iyyuu irratti kennaa jirta. Haala koronaa vaayirasii kana immoo waliigala addunyaa irrattis akka inni itti adeemaa jiru yaaddoonni uumee jiru. Itoophiyaa keessattis ammallee qaamota babal'inaan ga'ee gaagaamas badaan qaqqabsiifne haa ta'u malee haalli dhibee kun itti adeemaa jiru eenyuun yaaddessaa jira. Irra caalaattuu immoo dhibeen kun ammallee amaloota ifattas baaniin beekamne tokko tokko jiru kan jedhu jira kan ifatti hundumtuu mirkanaan qabatamaadhaan baases dubbachuudhaaf hin taane garuu kan utuu hin beekamin iyyuu gaaga'ama guddaa qabsiisuu danda'an. Mee walumaa achirraa ka'iitii walii dura neesharii dhibichaa irratti amma tokko nutti haala Itoophiyaa ammoo akkatti ilaalte. Tolega, galatoomii Tasfaayee naaf ergeetiifi dura haala Itoophiyaa keessa yookiin immoo Itoophiyaa keessatti akkamitti gaggeeffamaa jiru irraa otoo hin naqini koronaa vaayirasiin kun maali isa jedhu irraati utuu kaaneetii irraa gaariidha. Maaliif hubannoo uummata keenyaaf dhiyeessuudhaafi. Aynoo karaa garaagariitiin miidiyaan garaagarii waa'ee kanaa irratti haasa'u garuu immoo uummati keenya biyyaa intarneetiis yoo argatee haala kana yoo hordofee fi akkamittiin akka isaan maal akka ta'e hubachuun isaan barbaachisa kan jedhuu fi achirraa ka'uun gaariidha. Koronaa vaayirasiin kun egaa bifa garaagariitiin kan inni faca'u. Keessaa tokkoffaa kan uummati keenya beekuu qabu koronaa vaayirasiin airborne miti karaa inni ittiin darbuu danda'u dropletidha. Droplet jechuun karaa fakkeenyaaf amma yeroo haasa'anii namni yeroo attiffatu hancuufi afaan namaa keessaa bahu yeroo namni qofa hancuufi namaa keessaa bahu lafarra bu'ee yookiin namatti bu'ee namni sammuu qabateetu yeroo fuula isaa ija isaa afaan isaa yeroo inni qabatu karaa sana gara namaatti darbee nama miidhuu kan danda'udha jecha droplet jechuun. Kanaaf droplet yoo ta'u malee kontaaktiidha immoo kontaakti isolatiinidha. Mostly namoonni sanarra jiraatan kan isaan jiraatanii. Haalli kun irraa mul'atu bifa naannoo namoonni baay'een amma naannoo ho'aa feetti wanti kun hin oolu kan jedhanii yaada dhiyeessanii oduun akkasii kan faca'u jira. Haa ta'u malee akka qorannoon World Health Organization ibsutti naannoo qorraattis, naannoo ho'aattis, naannoo bulluqaattis wanti kun akka inni bal'achuu danda'udha. Baay'een koronaa vaayirasii akkasii kan isaan waliin wal fakkaatan asiin dura tokko fakkeenyaaf severe acute respiratory syndrome wanta jedhamtu jira kan yeroo baay'ee hafuura baafannaa somba namaa wajjin wal qabatee akka namni hafuura hin baafannee fi rakkina namarraa kan ga'u. Inni kan biraan immoo Middle East Respiratory Syndrome kan jedhu tokko jira. Inni dhiyeenya yookaan innis 2019dha. Naannoo sana keessaa gara Saawud Arabiyaatti gara gaalaarraatii gara namaatti darbuudhaan kan rakkina kan uumaa ture wajjin waan wal fakkaatu qabatanii jiraatanii.
iddoo hundumaatti akka inni faca'u agarsiisaa jechaadha. Garuu immoo fakkeenyaaf hamma naannoo keenya moskiitoon fa'aa kan nama ciniintee namarraa namatti dabarsitu waan akkasiidhaan wanti darbu hin jiru. Kontaaktii yookiin diroopileetii waan kan inni darbuu danda'u. Amma ammaatti vaaksiinii hin argamne qorichi darbames hin jiru. Namoonni baay'een amma ijoollee fa'aa yookiin namoonni yaangii ta'anii waan kanaan miidhamani kan jedhani kan oduun akkasii odeeffamu jira. Oduun sun garuu dhugaarraa kan fagaateedha. Namoota eejii hundumaarraayyuu kan inni qabatu dargaggeessa ta'uu, nama guddaasa ta'uu, ijoolleessa ta'uu. Haa ta'u malee akkaataan seeviriitiin isaa yookiin immoo hammeenyi isaa kan inni itti hammaatu gara warra keessumaa immuunitii siistamiin isaanii lo'uu kan ta'an jaarsolii fi ijoollee irratti hammaachuu ni mala dhugaadha. Haa ta'u malee nama hundumaa immoo wal qabata. Yeroo nama qabu garuu siistemii garaagariitti kan inni agarsiisu. Kan fakkeenyaaf beezik jedhan siistemii inni agarsiisu namarratti yookiin milikkita inni agarsiisuu danda'u. Hafuura baafachuu fa'aa nama dhowwuu, naannoo isaan fa'aa kuni qufaa waan akkasii kan hafuura baafachuu dadhabuun kun immoo laphee namaa kana ukkaamsuudhaan akka namni shortness of breath jedhani sanaa wajjin akka inni wal arguu kan inni agarsiisu. Akka hafuura baafachuu dadhabuu fa'aa difficulty to breathe jedhan afaan Oromootti afaan Ingiliziitiin. Isa kana fa'aa yeroo agarsiisu yeroo ta'u yeroo baay'ee garuu hammaatu namarratti wanta inni dhiyeessu nimooniyaa isa jedhanii dhukkuba baakteeriyaa kan somba namaa ukkaamsee achi keessatti rakkina uumuu danda'a. Kana dabarsee even akka kalee namaa miidhuu danda'u kidney failure isa jedhu sana yookiin immoo du'ayyuu deesii uumuu danda'a kan inni agarsiisu. Waliigalatti biyya lafaarratti hanga ammaatti kan inni agarsiisu biyya nama 2,209 hanga irratti kan qabamee jiru kan akka gabaasa United World Health Organization-itti kan du'e 878 biyyoonni 878 biyyoota biyya lafaa keessaa gara 169 keessatti argamee jiru hanga ammaa kana. Itoophiyaa inni fudhatte akka daataan World Health Organization agarsiisutti hanga irratti hanga kaleessaatti 6 qofaadha kan mul'ate. Garuu immoo biyya keessaa riippoortiin dhiyeessu gabaasii dhiyeessu gara 9 kan jedhu kaleessa dhiyeessanii jiranii. Biyyoota Afrikaa 19tti ol ga'ee jira. Biyyoota Afrikaa keessaa immoo gara 600 ol kan ta'u hanga gabaasa kaleessaatti kan qabame kan inni agarsiisu. Haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti amma inni ilaaltee 609 inni jedhu 600 yookiin 9 inni jedhu sun dhiifama. Amma akkireetiidha daataan sun isa jedhu mataan isaa gaaffii ol siqaasaa jechaadha. Itoophiyaan even taayistii gochuudhaaf uummata sana taayistii gootee sirriitti clearly argisiisuudhaa fi humna isaa ni qabdi. Meeshaa isa taayistii godhu ni qabdi. Taayistii gootee argite immoo 6 kuni namuu hospitaala dhaqee qofaarraati achirratti isa arganidha moo bakkee inni jiru akkamisa jedhu wanti argamu hin jiru jechaadha. Kanaafi baay'eetu rakkisaadha Itoophiyaan gara politikaa isaatiitti nu hin haasofna gara fuulduraatti itti dhibuu dandeenya. Garuu basic protectionii kan namni keenya beekuu kan qabu kan inni amanu namni beekuu kan qabu tokko harka dhiqachuudha. Harka dhiqachuun kun immoo bishaaniin ta'uu danda'a. Bishaaniif saamunaadhaan waliin qabdee dhiqatta. Yookiin immoo alcohol based wash jedhan akkamittiin harka sana sukkuumtee kan dhiqattudha. Antimicrobial kan jedhan jira achirratti isaa wajjin walitti qabdee kan dhiqattu. Itoophiyaa booddee dhufuu dandeenya. Obbo Jawariin dabalatee Dr. Abiyyi fa'aa dabalatee yeroo isaan dhaabatanii bishaan harkaa walii buusan argitee jirta. Amma akkasuma dhuguma baakteeriyaa vaayirasii kanarraatii nama ittisuu danda'a isa jedhu. Barnoota dogoggoraa akka isaan nama gorsaa barsiisaa jiran agarsiisa. Kana gara booddeetti haasa'uu dandeenya. Social distance jedhu mataa sana ilaaluu dandeessa fakkeenyaaf gara meetirii tokko namarraa faca'uu dandeessa. Maaliif akeeki diroopileetiin yeroo namni qufa'u akkaataa isaa itti faca'an yeroo yookiin atteeffattu meetirii tokko ala fagaatanii hin deeman gaappii meetirii tokko sanaa keessatti sitti dhufuu danda'u sirratti faca'uu danda'u yookiin harkaan qabuu dandeessa waan ta'eef at least meetirii tokko namarraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Even isolation immoo hospitaala keessa isolate gootu ruumii tokko keessatti akkasuma kaarteen innaa goote gahaadha diroopileetiin. Inni kaan immoo yeroo waan tokko qabdu nama fakkeenyaaf iddoo waan tokko hin shakkamne tokko illee naalatte waan tokko inni harkaan qabdu fuula kee harkaan qabachuu ija kee qabu funyaan kee qabu afaan kee qabu kanarraa of eeguun baay'ee barbaachisaa akka ta'e maaliif isaan kun karaa
opening area isa jedhanii qaama namaatti kan isaan galanii karaa amma fakkeenyaaf iji keenya keessaanii nama keenyatti iltuu danda'a funyaaniin afaaniin darbuu waan ta'aaf respiratory hygiene jedhan immoo jira. Respiratory hygiene that is a fancy word baay'ee gaariidha namatti tola jechichi. Kun maaliif barbaachisa keessumaa yeroo ati uffata respiratory hygiene yeroo qufaatu gara elbow keetiitti ciqilee keetiitti akka jettee akkasitti mukaamsittee qufuu yookiin immoo naapkiin irratti qufuudha. Naapkiinii sana iddatti qufaatee booddee gatu. Sun maal godhaa akka hafuurri si keessaa bahu suni hin facaaneef akka namoota kan biraatti faca'ee namoota biraa hin geenyeef protection sana akka inni kennuudhaaf jechaadha namoota keenyaaf. Wal'aansa barbaaduudha kan biraan inni keessumaa yeroo inni sibir ta'u naannoo inni qufaa yeroo hammaatu namni ho'inni yeroo namatti fatu hafuura baafachuu yeroo nama dhugu keessaa iyyummaa gara nimooniyaatti ce'ataana nimooniyaan siimtamiin isaanii inni tokko dadhabiinsa lapheeti biyya keenya dadhabiinsa lapheen qabaa jedhanii yookiin immoo lapheen rukkuta jedhanii namooti haasa'anii chest pain sun jennuudha. Chest pain sana wajjin ol qabatee kan inni dhiyaatu yeroo siimtamii sana qabaatan namooti keenya yeroo hundumaa dafanii hospitaala gahuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hima. Kan biraan odeeffannoo update kan ta'e mootummaa irratti ta'u miidiyaa garaagaraa irraati. Uummati keenya follow up godhee waan kana bira qaqqabee itti of eeggachuu walii isaa gidduutti illee ofirraa isolate jedhee walirraa fagaatee deemuun baay'eetu barbaachisaadha. Adeemsa biyya keenyaa keessatti haala biyya keenyaa keessatti inni adeemsisnee ilaalte dhugaadha. Haalli guddinni biyya sanaa keessatti yeroo ilaaltu siimtamii kana kontirool gochuun akkaataa amma jedhu social distance harka dhiqannaa wanti jennee lafa keenya suni hojiirra noolaa inni jedhu baay'ee nama gaafachiisa jechaadha. Maaliif guddinuma health care systemii biyya sanaatu hin jiru. Hin jiru jechuu dandeessa. Systemiin isa public health isa dadhabaadha. Amma fakkeenyaaf biyyoota guddatan innaa fudhatte dafaniitu health care systemiin isaanii hospitaala banu. Chaayinaan amma guyyaa 10 keessatti kan isheen hospitaala ijaarte. Nama isolate gochuu kan isheen dandeessa jechaadha. Biyyi keenya immoo mootummaan biyyaaf yaadu tokko waa'ee saba isaatii waa'ee sabii hidhamuu namni tokko du'uuti. Biyya jechuun baay'ee akka ilaalcha gootiitti lafa miti nama malee. Namatu lafa sana biyya sana godha malee isaati biyyi sun lafaa ka'ee waan tokko biyya ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf hammatu vaayirasiin kun ka'ee all over sudden biyya Itoophiyaa sana keessa nama taa'ee fixee jennu. Waaqayyo hin jedhin godhin malee otoo ta'ee lafi sun nama biraa dhaqee qabata. It doesn't make any sense. Garuu namni keenya mootummaan Itoophiyaa hanga har'aatti yeroo ilaaltu waa'ee biyyaaf waa'ee lafaati malee waa'ee namaa miti kan isaan irratti yeroo hundaa'anii ta'an. Waa'ee lafa qabatanii amma fakkeenyaaf Itoophiyaan akkas taatee hin cittuu sana taatee kana taateedhanii waa'ee Itoophiyaa waa'ee lafa isaatiitti kan isaan yemmu malee waa'ee uummati keenya miidhamee hidhamee ajjeefamee yookiin balaan irra ga'ee lubbuun namaa darbuu irratti sassattiina tokkollee hin qabaatan. Kanaaf inni isaan amma nama hidhan. Dhugaan isaa immoo innaa fudhattee koronaa vaayirasiidhaa fi mootummaan amma wanti inni hojjetaa jiru innaa bukkee qabdee koronaa vaayirasii kanarra iyyuu immoo mootummaadha kan nama miidhaa jiru. Koronaa vaayirasiin amma ammaatti Itoophiyaa keessa nama hin ajjeese hin jiru. Hin dhageenye garuu mootummaan Itoophiyaa day to day nama kana hin ajjeesaa jiru. Day to day nama mana hidhaatti guuraa jiru. So isa kamtu wayyaa jettee innaa ilaalte iyyuu immoo gaaffii ta'a jechaadha. Koronaa vaayirasii immoo mootummaa Itoophiyaa amma jiru kanatu uummataaf uummata irratti miidhaa gahaa jira isa jedhu judgmentiidha jechaadha sun kan inni geggeessu. Amma fakkeenyaaf health care systemiin akka inni jiru kan inni agarsiisu Dr. Abiyyiin fudhadhu gadi ba'eetu harka dhiqata. Yeroo harka dhiqatu kana bishaan harkaa buusuuf hin nama. Social distance meetirii tokko inni jedhu suni hojiirra oolaan jiru jechaadha. Inni ogeessa fayyaa miti. Isa duwwaati obbo Solomoon maal wanti harka dhiqatu iyyuu akkuma isa hiriira bakkatti atoobisifaa qabatanuu isa bakka yeroo sukkaara bittaa qabalee suuqii qabalee jaajjanuu isa fakkaata wal dhiibaati. Exactly. Bishaan iyyuu hin jiru. Bishaan iyyuu fakkeenyaaf harka dhiqadhaadhanii yeroo Dr. Abiyyi warris gadi ba'anii namatti himanii bishaan iyyuu dabareedhaan argata namni isa dhuguyyuu. Sa'aatii qaba sa'aatiitti bishaan iyyuu argattu. Guyyaa keessatti sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 1 kan bishaan argattu. Bishaan maaliin dhiqatta? Alkoolii ittiin dhiqatan hin jiru. Fakkeenyaaf mootummaan Kanaadaa innaa fudhatte waggaa 150 isaanii waggaa 3 dura qabatan. Itoophiyaan iddoo rakkina irratti minni kuffisee waggaa 150. Hanga har'aa bishaan ittiin harka dhiqattu hin qabdu Itoophiyaan. Garuu biyya alaa kana isa waa'ee abbayyaa irratti lolu. Otoo bishaan harkatti inni dhiqatan uummatni ammalaa sun qopheessin. Kanaadaa innaa fudhatte har'a innaa fudhatte akkaataa siistemii isaaniitti jiru. Waa'ee hojii isaa irratti hundaa'e innaa fudhatte
akkaataa uummati isaa hojii hojjetee waa inni nyaatu waa inni dhugu daily mootummaan Prime Ministeriin gadi ba'ee warri fayyaa gadi ba'anii warri transportation warri economy gadi ba'aniitu uummataaf gabaasa. Horiin illee akkamittiin uummata kana akka inni qaqqabu falaatu jiru jechaadha. Bishaan alcohol based inni jennu harkatti inni qatan sun akkamittiin uummata bira kan inni qaqqabu. Warra mana hidhaa dabalatee warra horii hin qabne hiyyeessa dabalatee akkamittiin uummata kana akka gargaaran irratti kan isaan daily focused godhan jechaadha. Galgalaa ganama. Isaan kan keenya garuu it's about show up image jechaadha. Image publicity dhaaniti rakkina uummata irratti dhufu dhukkuba uummata irratti dhufu advantage sana fudhachuudhaan gadi ba'anii ittiin harka dhiqatu malee isaati dhuguma uummataaf yaadanii miti. Otuu uummataaf gadi yaadanii isaan gadi ba'anii harka dhiqachuu otoo hin taane warra health professionaliin gadi ba'anii internetiin bakka hundumaatti accessible ta'uu qaba. Fakkeenyaaf naannoo dhiyaannaa fudhatte internetiin hin jiru, karaan communication hin jiru, bilbilli hin jiru, information hin dhamaas karaa argatanii qaban jechaadha. Vaayirasiin sun etuu achi ga'eeti uummati kun direct seconditti dhuma jechaadha. Kan inni ittiin argatu. Hospitaalli hin jiru, waan tokko hin jiru jechaadha. Kun dabaleetii genocide yookiin immoo uummata sana affeeluu jechuudha koteetti naqanii. Maneedhaa fudhadhu namooti biyyoonni uummata isaaniif yaadanii Iraaniin fudhadhamu. Mormitoota kuma meeqa kan isheen hidhaatii gadhiiste. Amma mana hidhaa Itoophiyaa naa fudhatte mana hidhaa sana keessatti Oromoo kuma meeqatu nam'ee jira. Uummati kam amma Itoophiyaa keessaa kan hidhaa jiru Oromoo. Walitti vaayirasiin kun dhaqee tokkitti sana keessa galeennaan uummata sana kan gochuu danda'u laaluun jira. Amma social distancing bira mana barnootaa cufsiisanii mana barnootaa yeroo cufsiisan direction hin jiru. Maal akka gochuun itti jiru hin jiru. Dhaqanii akkamitti akka hojjetan, akkamitti akka jiraatan, akkamittiin akka walirraa eegan uummata illee akka barsiisan hin jiru. Garuu karaa tokko immoo mootummaan suni paartiin bilchiginnaa inni jennu kuni walgahii immoo waama jechaadha. Walgahii karaa biraatiin iddoo garaa gariitti yeroo laatu. Social distanceedhaan mana barnootaa cufsiisa. Waan bilaa gochisiisa. Deebistee immoo walgahii kottaa itti nama kumaantamaa iddoo tokkotti waamu jechuun ammam sammuun isaanii waa'ee ofii isaanii waa'ee aangoo isaanii malee waa'ee saba isaanii akka isaanii yaadne agarsiisa jechaadha. Kanaaf biyyoota guddatanii wajjin yeroo ilaaltu dhugaa baay'ee it's embarrassment dhugaa soofannaa ta'e Dr. Abiyyi faa gadi ba'anii Jawwar faa gadi ba'anii namni tokko harka isaanii irra dhaabatee harka bishaan harkaa isaanii buusaa itti kufaa isaanii achi gadi. Dropleetiin illee akkamittiin wantichi akka darbu illee otoo hin beekini show up yookiin immoo image isaanii agarsiisuudhaaf politika keessatti agarsiisuun is absolutely ridiculous jedhee yaada. Haasaan baay'ee fakkaata jiru. Homaa miti. Raajii waan Solomoon tuttuqirratti darbee sana dura iyyuu waan obbo Solomoon tarii gurrasin seeninii keessa waan tokko lama haala dhibee kana egaa hundi keenya akka hubannutti dhibee haalli isaa malli isaa exhaustively qoratamee wanti bal'inaan gad ba'e hin jiru gaa namootuma iyyuu keessaa ogummaa wallaansa eegumsa fayyaa kanaaf wajjiniin wal qabatan iyyuu waanumatti mul'ate waan ifa ta'e argan tokko yeroo yerootti daddabalame himama gaa kana keessaa wanti duraan nuti nageenye kaleessa kana dhingada kana nageenyu tokkoffaa vaayirasiin kun bakka tokkorra saarfeesii wayirraallee qubatee sa'aatii dheeraadhaaf akka turuu danda'u. Kanaaf sigaa namni hedduyyuu bakka sanaan darbuu, bakka sana taa'ee, bakka sana harkaan qabu ka'eetti darbuudhaaf carraan bal'aan akka jiru. Kan biraan morguma qaama namaa keessa seenee yommuu otuu mallattoon tokko illee hin beekamin sa'aatii dheeraadhaaf akka turuu danda'u tarii guyyootaaf iyyuu haala defense mechanismii namaa irratti hundaa'ee dhokatee turuu akka danda'u kana fa'itu himama. Waan akkasiis hubatamuun isaa gaarii fakkaata namni akka of gaafatu. Dhugaadha akka jette amma fakkeenyaaf vaayirasiin kun siiftamiin isaa asirratti hin argamini yoo xinnaate guyyaa afurii amma guyyaa shaniitti turuu danda'a jechaadha naannoo kee keessa. Namoonni kun egaa guyyaa afurii amma guyyaa shaniitti dhaqna isaanii keessa turu taanaani imagine Itoophiyaa keessatti nama meeqan akka isaan olii galuu danda'an. Amma Kanaadaa inni fudhatte namoota target godhu namni biyya alaa dhaqee dhufee immediately tested ta'uu qaba. Namni immoo nama otuu hin beekamin qabame sana ajjin akkuma trace godhaniitu kan guyyaa kudhan illee haa ta'u trace back godhaniitu namoota sana outreach godhanii viidiyoodhaanis waan fedhiin trace godhaniitu qaqqabanii test godhu jechaadha. Eddasii booddee argama. Maaliif namni otoo sarratti iyyuu hin beekamin akkuma kan facaasuu danda'a nama keessa jechaadha. Amma egaa kana innaa fudhattee Itoophiyaa keessatti har'a baay'ee extreme selfishiidhaaf yookiin immoo ofii isaanii qofa kan isaan ilaalan maal sitti agarsiisa? Yeroo koronaa vaayirasiin kun Chaayinaatii jalqabe biyyoonni guddatan hundumtuu strict godhan flight Itoophiyaatti.
Garuu mootummaa Itoophiyaa maal godhee Chaayinaa biratti jaallatamuudhaaf fedheetu flaayitiin Chaayinaa keessaa wanti dhowwu hin jiru jedhaniitu asii achi deddeebisaa turan jecha. Jaallatamuudhaaf fedhachaa. Jaallatamuudhaaf jechuun waa'ee uummata keetii miti jechaadha kan itti yaaddu. Waa'ee ofii keetiiti. Waa'ee aangoo keetiiti kan itti yaaddu jechaadha. Nama biratti. Silaati egaa sababa sanaanii filaayitii sanarraatii biyyatti galee nama meeqatu yoo bakka lamee jira kan dhukkubsatee hospitaala gahuu hin dandeenye. Hospitaala naannoo keessa waan aangoodhan jedhee kan mana ciisu. Rakkataa meeqatu jira keessan keessa. Kanaafi mootummaan akkaataa inni itti biyya sana Itoophiyaa geggeessuudhaaf yaadu biyya kooti jedhee halkanii guyyaa waa'ee Itoophiyaa natti dhufinaa waraana banna jedhee halkanii guyyaa sirbu waa'ee uummata isaatii namni yaadu tokko dhalatee hin jiru jechuudha. Biyya tokkoo fi lammii sana warra biyya kanaa bira amma deengada Norway keessa jira poolisii Norweetii barata yuunivarsiitii PhD isaa kana jedhu. Ganama barii ka'anii Norway keessaati yuunivarsiitiitiin namoota foreigner ta'anii barataa ta'anii yuunivarsiitiidhaan dhufan hunda isaanii Norway fedhe biyyatti ganamatti bilbilteetu sa'aatii booddee fedhe biyyatti ergitu. Biyyoonni guddatan hundumti isaanii namoota foreignerii sanallee akkaataa itti isolate godhan akka isaan hin galleef akka taasisan itti deeman illee sirriitti eeggachaa. Maaliif? Dursi waa'ee isaanii waa'ee saba isaaniiti. Saba isaanii nageenya saba isaanii eeguudha jecha. Garuu mootummaa Itoophiyaa nageenya saba isaatii dhiiseettu Chaayinaa biratti jaallatamu. Maaliif jaallatamu horii argachuudha. Chaayinaa biratti nan jaallatame birrii miliyoonaa naa liqeessite ani immoo isaan gad deebiseen uummata sagaanii mana dhaageetti nakeetti reebaa ittiin milishaa jaarrata jedhee waayyatu. Gaariidha. Biyyoota guddatan waan jirtu tokko iyyuu irra deddeebitee kaafte kun dhugaa dubbachuuf waa'ee fedhii waa'ee walii yaaduu malee dirqiitti waa'ee guddina biyyaayyuu miti. Waanuma of harkaa qabanu risoorsii lafarra jiruun iyyuu waan ta'uu qabu gochuun yoo yaalame waan gochuu danda'anu waan humna ofii keessa jiru waan humna irratti qabanu godhameyyuu gaagaamni hedduu hanqisuun hin danda'ama akkasii jira. Tasfaayee kan risoorsii sana kaasu biyyoota guddatan jedhu mootummaa Itoophiyaa risoorsii sana iyyuu hin qabu. Teedoo naabe. Risoorsii tokko hin qaban. Saamunaa hin qabanii. Bishaan namni ittiin harka dhiqatu biyya sana keessaa hin qabanii. Tiraanspoorteeshinii ittiin namni iddoo tokkotti darbu hin jiru. Social distancing ennaa uumamee hojii irraa dhaabanii uummata sana faayinaanshiyaalii yookiin immoo horiidhaan waan ittiin gargaaru hin jiru. Yoo jiraate immoo horii ishee liqeeffataniin immoo ittiin paartii isaanii jajjabeessuudhaaf ittiin olii gaddeemanii fly gochuudha. Galeera mee isumayyuu waan gochuu danda'amu keessaa kan jedhuu fi waan ta'aa jiru hojii wal cinaa qabee Raajii nu ilaalta. Fakkeenyaaf social distancing sana fudhannee karaa biraatiin immoo haala walgahii keessaa naannoo Amaaraatti kumootaan miidiyaa isaaniitu baase kan 10 shiyochi asirraa guyyaa 5 kan itti waliin turan waa'ee mana barnootaa manneetiin barnootaa kutaa tokkoffaa lammaffaa dhaabateera garuu yuunivarsiitiinis barmoonni akka dhaabatetti himamaa maali erga barmoonni hin jirre barattoonnis gara maatiitti akka galan maaliif hin taasifamne innumtuu immoo laa odeeffannoo kaleessa dhageenyu kana farra yuunivarsiitii Hawaasaatii beeksisa baasa. Sa'aatii akkanaa booda gadi ba'anii deebi'uun hin jiru jedha. Erga gadi ba'anii deebi'uun hin jiraanne mana barnootaa yuunivarsiitii cufuun maaliif barbaachisa? Erga gadi ba'anii deebi'uun jiraate hawaasa mooraadhaa alaa jiru wajjin wal arguu wal keessa deemuun erga jiraate. Waa'ee mana hidhaas obbo Raajii akka firrii hidhamaa hin dubbifne jedhani. Solomoon isee kanatti boodatti nu deebita saayikooloojikaalii dhiibbaa akkamii qabdi laata isheettu. Kan biraas waanuma argitee dhageessee sammuu keessaa qabitu dabali obbo Raajii ati gama keetiin waan sitti mul'ate nukaadha. Gaarigaa I think nu hunduu multi-task goona natti fakkaata hojii gaazexeessummaa wal maddiitti Solomoon ogummaa fayyaa qaba. Ati si garuma fayyaa kana hojjetta ani guddoo nin baradhe malee baay'ee ittiin hojjenne garuu professionally am a surgical tech. Amma wanta qabiyyee dhukkubni sun maal fakkaata akkamiin darba malanni itti darbuu danda'u kan jedhu ejentoonni waan kana raawwachuu danda'an kan jedhu Solomoon bal'isee kaaseera irra deebi'u miidiyaattis immoo namoota ogummaa qabanii anuu afgaaffii godheen ture Dr. Obsaa fi qophii ONN irratti bal'inaan kaasee ibsaa ture. Xiqqoo shan iddoo yaada kennachuu barbaadu dhibee kanarra aanuuf tarkaanfii mootummoonni fudhatanii fi kan keenya maal fakkaata kan jedhu irratti xiqqoo tuqee jaalladha.
Innis maali amma akka ibaluutiin sirbaanti qoma nama maal godha jedhanii sanni maaliif mootummaan Itoophiyaa akka biyyoota guddatanii akka Kanaadaa biyyoota akka Jaapaan warreen kaanitti maaf hin taasisnee ka jedhu ilaalcha akkasii hin qabnu namni akkasitti hubachuu qaba garuu kanuma qabaniin gabaa ba'u jedhama amma humna isaatti lammiilee isaaf yaadee mootummaan kun tarkaanfii fudhateera ka jedhu irratti tokkoffaa si'aa'inaan erga dubbiin erga dhukkubni kun alateeti naannoo muddee keessa jalqaba kan maaslii kan inni mul'ate ji'oota 3-4 jira kana gidduu jechuudha muddee agammaatti. Kana keessatti xiyyeeffannoon guddaatti kennamee riisoorsiimti jiruyyuu mobilaayiz godhuunuma yeroo qabaata ture jechuudha. Garuu mootummaan Itoophiyaa torban hin caalu kan inni waan dhukkuba kanaa dubbachuu kee akkuma Boleesku Solomoon kaasee mootummoonni tarkaanfii jalqabaa isaan fudhatan walitti daddarbuun kun biyyarraa biyyatti akka deemu imaaltotarraadha waan ta'eef wanti isaan jalqaba godhan yoo jiraate waa lama tokko balaliinsa gara biyyoota sana kan birootti godhan kutuu lammaffaan immoo lammiilee gara biyya isaanii dhufu lammiima isaanii ta'ee biyya alaa turee kan dhufu sakatta'u kana raawwatan jechuudha garuu mootummaan Itoophiyaa kana raawwanne inumaayyuu imala gara Chaayinaatti godhamaa ture xiyyaara Itoophiyaa qofaatu madhumaatti balali'aa ture jechuudha biyyoonni yeroo irraa dhaabatan. Kunis immoo maal mul'isa lammiilee ofii fi yaaduu dhabuun ni mul'ata. Kana qofaa miti. Oomishni biyya Itoophiyaa keessatti gurguramaa jiru yeroo ammaa kana port of entry Afrikaa taatee ka gargaaraa jirtu Itoophiyaadha. Kana jechuun lammiileen Chaayinaa fi mi'ooti Chaayinaa irraa dhufan Chaayinaa qofaa miti giddugaleessa bahaarraa kaasee Eeshiyaa guutuu jechuudha. Bangkok, Bangladesh, warreen kanarraa qabatee wanti dhufu Itoophiyaan port of entry jechuun hin danda'amu. Isa kana yeroo ilaaltu faalamuun uummata Itoophiyaadha lammiilee kan warra kaanirra irra guddaatu jira jechuudha. Kana xiyyeeffachuun otoo hin jiru hin goone. Gama biraatiin immoo erga rakkoon kun raawwateeyyuu faladha rakkoo kanaaf jedhanii kan isaan ka'anii fala kan ta'utu hin taane dhukkubicha babal'isuuf kan karaa saaqudha kan ilaale akka ogummaa kiyyattis jechuudha. Handa haayijinii amma argitanitti yoo ta'e yeroo fayyaa barattanii koorsii tokkodha handa haayijiniin qofti jechuudha. Akka itti dhiqatan maaliif akka dhiqatan akkam akka ta'u ka jedhu jechuudha. Garuu harka dhiqannaa akka mallattootti kaasanii godhan tun biyyattii sana keessatti gaa waan hundumaa inuma siyaasomsisna. Siyaasaama keessatti dhaga'ama argachuuf gonuu ogummaa keenyaan ala goona. Inni hubannoo isaan qabne siinuma taasisaa yoo barbaade waraana xiinxalaa yoo barbaade fayyaa xiinxalaa yoo barbaade waan DN hojjetu xalxala waa'ee xaa'oo yeroo barbaade immoo dhaqee boqqolloo moloqqoqee dhaabatee mootummaadhaa waa'ee isaa xiinxalatu abbaan ogummaa jiru. Kun hundumtuu wal keessa waan ta'eef haalli itti godhame bishaan argachuu dhabuu otoo hin taane bishaan itti jirtu sanayyuu akkamiin gargaaramu kan jedhu sun akkuma Solomoon kaasedatti irraan deebi'u jechuudha. Biyyi keenya Zimbaabuween ol malee gad miti guddinaan niwusii hordofna ture. Mootummaan Zimbaabuwee waan inni godhe jalqaba yoo argitaniitu ta'e taapwotariin magaalittii keessa namoonni aksesii akka argatanii akka iddoo booliin qophaa'utti bishaan temporary iddoo namni harka dhiqatu ture kan inni jalqaba magaalaa Araaree keessatti godhe. Warreen gabaa keessa dhaabatanii gurguran maaliif rakkoo qabu waan ta'eef isaaniif akka ga'uuf jechuudha. Mootummaan keenya sana gochuu hin danda'a. Maal dhibleedummaa qaba jechuudha. Kanaaf rakkooleewwan kunuu ta'an. Gama biraatiin immoo filannootti deemama waan ta'eef biyyattii keessatti paartiin biyyattii bushuu walgahii 60,000 lakkaa'amu kan Tasfaayee Makaastee naannoo Amaaraa qofaa miti bakka hundumaatitti walgahii gaggeeffamaa ture kan miidiyaa irraa arginu jechuudha. Social distancing inni sun hin jiru. Tariitii namoonni baay'een hin kaasaniyyuuti dabballoonni badhaadhinaa walitti dhufan yoo fudhatee sokkis rakkoon qabu reetuma dhiisee natti fakkaata mootummaan miidhaa waan uummatarraa ga'aa jiruu fi garuu akkasitti kan deemamaa ture jechuudha. Gama biraatiin wanti guddaan yaaddoon addunyaa keessa jirtu biyyoota guddatan dabalatee poostii dhukkuba kanaa booda rakkoo dinagdeef qorqalbii uummata irratti dhalatuu danda'u irraa aansuudhaa fi tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhatu. Biyya keenya keessatti argitanitti yoo ta'e amma biliyoonaan kan lakkaa'amudha. Dinagdee kanaa wal qabatee hojii dhabumsa qorqalbii namootaa miidhamtootaa wal qabatee rakkoo kana immoo irra aanuudhaa fi extra resource buufata fayyaatti gochuu irratti mootummaan baay'eedha kan inni hojjetaa jiru jechuudha. Biyya keenya keessatti amma
ofumaanuu duutii maalsaa ofuutii jedhedhani jaartiin ofuuteen nan duu geesseetti. Amma tokko dinagdeen biyya sanaa hin jiru. Dinagdeen dhimma kanaan wal qabatee kaamma sila kaastani chaayinaa wal qabatee oomishni dhufu. Wanneen kanaan wal qabatee rakkoolee dhufuuf mootummaa waan kaa'aa jiru jechuudha. Sooressi inni bitachuu danda'u biteetu jiraataa jira. Inni daabboof siluma jiraatu duwwaa hafa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya sana keessatti dinagdeetti wal qabatee yommuu laaltu biyyoonni mootummaa wajjin hidhata walitti namoonni mootummaa wajjin wal hidhata walitti qabaniif saaboteeji garaagaraa hojjetan sooressootaan har'a dinagdeen biyyattii akka hiyyeessii danda'een bitanneef sababa kanaan gabaa irratti qaalessaa jiru jechuudha. Gabaa dabalanii free market jedhaniiru imaammanni mootummichaa durumaan uummata kan giddu galeeffate miti adeemsa kana keessatti hiyyeessi miidhamaa jira jechuudha. Inni sadaffaaf inni bu'uuraa immoo haalatti tamsaana odeeffannoo uummataaf dabarsan yeroo garaagaraatti yeroo dhukkubni dhalatu paampleetiidha miidiyaadha wantoota garaagaraatiin har'a garuu saba himaalee hawaasummaatiin mana hundumaa ga'uu dandeessa. Nunis mana keenya teenyeetu waan guyyaa har'aa hordofna jechuudha. Uummanni Oromiyaa keessa jiru, lixa Oromiyaa keessa jiru. Lixa Oromiyaa yeroo jennu namoonni baay'ee garuma Wallagga kana qofaa kaasu. Garuu Buraayyuu irraa kaaseetu kan qunnamtiin hin jirre jechuudha. Finfinnee handhuura Finfinnee irraa kaasee kibba yoo dhattes akkuma kana jechuudha. Arsii lixaatti dhufa qunnamtiin hin jiru jechuudha. Kana yoo hin qabaanne maal godha? Yoo intarneetni banamaa hin jiru ta'e mootummaan miidiyaa qaburraa akkuma filannoo fi yeroo kennu walakkaa ol dhimma kanarratti xiyyeeffachuutu irra ture. Warri taaksii ummataatiin hojjetan miidiyaan sa'aatii 24 hojjetu jechuudha. EBC'dhi, Faanaa'dhi, maal jedhi jechuudha. Godhaa jiru. Naannoleenis baajata naannoleen kan hojjetan miidiyaan godhaa jira hin jiru. Mootummaan kan harka isaa jiru godheeraan goone. Odeeffannoo tamsaasuu qofa miti. Hidhamtoota hiikaa jira namni biyya biraa keessatti jechuudha. Rakkoon kun akka walitti hin dhufneef. Mirga hidhamtootaafis immoo namoonni falmaa jiru jechuudha. Hidhamtoonni akka hin miidhamneef. Mootummaan keenya hidhamtoota hidhuu miti ka jiru irratti iyyuu dabalaa jira jechuudha. Inni kun amma dhukkubicha babal'isaa ka isinuu beektanii jechuudha. Kanaaf haalli walxaxaa biyya sana keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Anamma waan raawwatame iyyuu qofaa irratti otoo hin taane waan ta'uuf deemu irratti mootummichi xiyyeeffannoon kennu waan ta'eef at the end of the day miidhamaan uummata keenyadha. Kanaaf uummanni keenya akkuma mirga isaa falmataa jiru hidhaaf ajjechaa dhukkuba kanaan dararamuu irrattis falmachuu danda'uu qaba. Warri odeessa argatan immoo waa lama hojjechuu qabu. Tokko uummata odeessa hin arganne bifa danda'aniin ga'u kaan immoo akka odeessa inni argatu uummata sanaaf sagalee ta'anii mootummaa kana irratti dhiibbaa godhuu qabu kan jedhu irratti dabala waan Solomoon kaase irratti. Gaariidha. Waa'ee social distancing kana akkuma salphaatti waan ilaalamu fakkaata. Haalli hubannoo murteessaa ta'uu hin oolle biyyoota immoo tarkaanfii gaggaarii fudhatan jedhaman keessaa tarkaanfiin ifatti mul'atu. Eventoota namoonni ittiin walitti dhufanu kan silaallee miliyoonota irraa funaannatan akka galiitti keessaa fakkeenyaaf geemii garaagaraa Ameerikaa kaabaa kanatti amma bal'inaan kan beekaman tapha baaskeetbooliitii hookii jiru jarri kun ture gaama gara 7-2 darbeera kun hunduu galiinsaa jiru eventoonni fakkeenyaaf agarsiisa muuziqaa afaanii kan miliyoonaan irraa funaanamuu danda'u hundi isaatu nageenya biyyaa nageenya uummataatiif dursa kennuudhaan tarkaanfilee fudhataman keessaa addarummaatti kanadha. Lakkoofsa namoota ol ga'uu danda'anullee bakka itti murtaa'ee jira. Nama 20, nama 15, nama 50 hagam yoo barbaachisaa ta'e sana waa'ee mana hidhaa kana mana hidhaa qofa miti waa'ee mana barnootaa akkitti cufame kun barburii dhaabateera dhuguma ijoolleen keessaa warri yuunivarsiitii fa'aa jiran maaliif akka gara maatiitti hin galle godhame isa duwwaa miti achi keessattuu maaltiyyuu godhamaaf jira wanti tokko wanti gadi ba'e hin jiru. Waa'een hidhamtoota mana hidhaa kun garuu kamiinuu caalaa yaaddessaadha. Solomoon asirratti durumaanuu muuxannoo irraas kaanes kan jechuu dandeenyu keessaa'uu namoonni dhimma politikaatiin hidhaman yeruma normal times iyyuu dhibeema salphaadhaan illee qabaman amma tarii bayyanachuu fayyuun isaanii hin danda'amne ta'uu isaa mirkanaa'u or koomaa seenuun isaanii han mirkanamnetti baasanii illee wal'aansa dhaqanii akka argatan haala gochuutu jira jechuun amma namni sun akka malee dadhabee hin fayyu jedhamu
ga'urratti carraa wal'aansaan kennanuu fi sababa kanarraa kan ka'e Solomoon ifatti sirriitti kana beeknaa namoota 5 dhukkubsatanii gara wal'aansaa adeeman keessaa namni tokkollee fayyaa isaa deebi'e gaarii ture dhumee achumaan hafa inni kaan kun durumaa jira amma immoo keessaa firrii maatiin akka waliin agarra isheen jettu kun maal namni jireenyi isaa qaamuma qofaadhaan ilaataa madaa'u cabuu dhiiguu qofa moo waa'een qalbii kun waa'een saayikooloojii kun akkam laata miidhaa akkamii qabsuu danda'a nan jiraadhumti maal inni nam tokko nan jirammoo jedhu maalirraa ka'eeti akkamitti jireenyi nama tokko kan himamu ishee gabaabsiti ishee irratti akka nurkaan dheerannettis. Tole galatoomii Tasfaayee manidhaan na fudhatte anaafati yeroo kan sallee turretti namni akkamitti ciciisaa yeroo ol bira raffisan addaraasha guddaa keessa akkasittiin ol jala dabarsanii hidhanii raffisan namicha warri raffisanii akkasitti miila isaanii gidduu kaa'anitu olitti butanii olitti si cafaqu akka olitti hafuura kee olitti hafuurri keessa kun akka ittiin afaan kee jiran olirra jira jechaadha akkaataa itti raftu nama 100 meeqatu addaraasha tokko keessa kan inni bulu. Innaa dhukkubsattee yoo wallaansi jira kun egaa amma sooshaal distaansii sana maali kan inni uumuu danda'u salphaatti diroopileetiin jennu kuni salphaatti anarraa sitti darbuu danda'a jechaadha. Innaan qufee naatti uffadde fuuluma keerratti natti uffadda fuuluma keerratti hin qufaa. Akkaataa itti protect godhan isa jedha respiratory hygiene jedhu sunillee akkaataa itti ofii isaanii cover godhan illee beekan maaliif barnoota hin qaban ta'e waan ta'e waan kanarratti. Isa kana yoo ta'in even in normal situation yeroo ma dhukkubi kun hin jirre fakkeenyaaf garaa kaasaan yeroo si qabu ilkaan illee naasi dhukkubee anama mucaa dambidooloo tokko na yaadatta garaa kaasaan mana hidhaatti kalchalleetti qabee Abdul Qaadir jedhamu mucaa sana maqaa isaa jinii yaadadhama mana qorichaatti geessuu didanii garaa kaasee dhiiga garaa kaasee mana hidhaatti deemu mucaan sun lafarra fuudhe. Ana fudhatte ilkaan addana kooti ilkaan kooti tokko buqqee addana koo irraa tokko buqqee mana hidhaatti narraa buqqisan. Na dhukkubee mana hidhaatti fiddeetu akka nama qabaasatti mana waan qabanii buloonii hidhanii isa fiddeetu anesteeziyaan illee hin jiru kan lookaalii isaanii adoochu. Harkisanii si qiyyaa buqqisuu jecha. Innumti illee diroopileetii kanarraa firii amma ta'e beekuu hin dandeessu. HIV irraa luffiti ta'uu isaa hin nyaati isaa akkas. Immuun siistamiin isaanii nyaata ati dhiyeessitu nyaata ati afaaniin ennaa qabdee nyaata mitiitii isa garaacha keellee kana fiduu ka hooqistudha. Ennaa fudhatte dhugaa dubbachuu hin ta'e. Suni immunity building godhu. Vaayirasiin immoo maanni kan inni more severe ta'uudhaaf kan inni dhiyeessu depending on the immunity build ati gootudha naannoo kee keessatti. Defense mechanism ati naannoo kee keessatti build gootu irratti hundaa kan inni hammaatuu fi kan inni hammaachuu dhiisu jechuudha. Kanaaf warra mana hidhaa sana keessa wanti kun galee jennaani immunity sana develop kan hin goonee fi completely dhimma fixa jechaadha nama sana. Achi keessa. Tokkoffaa salphaatti walitti darba. Lammaffaatti nyaati hin jiru. Inni sadaffaa maatiin kee immoo amma fakkeenyaaf Dr. Abiy yeroo inni waa'ee holistikii biyya sanaa yeroo inni haasa'u yookiin guutummaa nanna jedhee yeroo inni haasa'u ni dhaggeeffadhan ture. As philosophically it's so easy theoretically nama guddatee siyaasa. Garuu practically hin gootu taanaan theory haasa'uun kee gadi hin qabu jechuudha. Waan matsaafarraa dubbiste gadi baatee haasa'uun hiika hin qabu. Fakkeenyaaf holistikii jechuun akkaataa maatii jirra relationii qabaachuun isaanii nyaataa jirra relationii qabaachuun spiritualii qabaachuun psychological consultationii qabaachuun wanti kun hundumtuu medicaalii scientifically wanti hundumaa kana wajjin ol qabatee holistic care qabaachuu qabachaadha namni tokko mana even hospitaala keessatti illee waan hundumaa jechaadha. Maatii irraa kutta taanaan waa'ee dhukkubaa yaadda'amu waa'ee maatiin isaa ala jiran akkamitti akka isaan jiran maatiin isaanii immoo galanii maal ta'uu danda'a jedhee yaadda'uu sana karaa alaa vaayirasii yaadda'a. Vaayirasii caalaa immoo mootummaan dhufee na ajjeesaa iyyuu immoo yaadda'a. Vaayirasiin illee qabee qufaasisuudha yeroo itti fudhata mootummaan yeroo sana ishee godhee ajjeesaa yookiin mana dhaabuusa. Uummati biyya sanaa ofii masaatiif iyyuu utuu vaayirasii kana malee teerorizimii keessa jiraachaa. Karaa mana barnootaa inni fudhatte mana barnootaa dhuguma hageera amma high schoolii cufanii ijoollee biyyatti gashan jecha. Manatti galte ijoolleen. Yeroo manatti galte ijoolleen kuni amma yeroo dhaga'u iddoo tokkotti yaa'anii walitti dacha'anii katamaa keessaa olii jinnaa ta'anii haasa'u. Asii mana tamaarii cufuu jechuun ijoolleen keenya mana tamaarii cufanii manatti galanii taa'u. Distaansii sana uumanii. Pirootokolliitu jira jechaadha kanatti nama yeroo mana tamaarii cuftu nama walitti waanii taatu. Achi mana tamaarii cufuun hiika hin qabu.
Garuu yeroo soosaayitii keessa dhaqan akkamittiin soosaayitii keessa akkaataa itti jiraatan sooshaal distaansii uumanii sana barnooti hin jiru infoormeeshinii hin jiru taanaan mana tamaarii cufuun hiikan qabu jira. Yuunivarsiitii ati sila kaastee Haramaayyaa miti kan jettee akkan yoonni yaadan. Hawaasaa fakkeenyaaf hawaasaanii sa'aatii ammasii booddee kaampiitti hin deebitan jechuun this is not a security matter. Taayimiidhaan wanta darbu miti vaayirasichi. Taayimii limitii gooteedhaan miti kan itti godhu. Vaayirasiin kan inni darbu. Vaayirasiin sun kan inni darbu sooshaal distaansiidhaaf kominikeeshiniidhaaf wanta garaagarii eeggannoo qaban sana gochuurraan malee taayimiidhaan ati sa'aatii akkasii yoo galtu ta'e maaliif sa'aatii sana booddeedha vaayirasiin kan dhufachaa jirtachaadha namatti. Kan itti maal malee inni isa dura dhattu namatti hin dabru sochaadha. Akka inni yaadutti. Kanaaf waan hiika hin qabnedha jechuudha. Garuu immoo manni barnootaa yuunivarsiitii beekamaa yeroo jedhamu kan understandii godhee taayimiidhaaf akka sekiuritiitti walitti hidhuu yaaluun isaa suni amma manni barnootaa sun iyyuu mana barnootaa ta'uun isaa iyyuu gaaffii jala si gashachaa jechuudha. Gaariidha. Namoonni beeku tokkotiyyuu waa poosti godheen argeera ganama kana. Innis gaazexeessaa bara dheeraatii reefuu iyyuu yeroo dhiyoodhaas baay'ee aktiif ta'ee waan tokko dhaamsa daddabarsaa jira miidiyaalee hawaasaa kanarratti. Jireenya keenya jireenya dhiiboo kana keessatti jedhe jireenya Finfinnee dubbata. Dhiiboo bakka deeman hundatti bakki wal dhiibuun hin jirre hin jiru. Isa bakka atoobisiitti eeggatan sana kaafneerraa markaatoo fudhaamee ciqileedhaan wal darbataa kan adeemu taaksii keessatti qabachuufis ta'e dhaqanii taa'uudhaan wal dhiibee akkatti taa'u haala akkasii keessatti gaaga'amni dhibee kun qaqqabsuudhaaf adeemu baay'ee guddaa ta'uunsaa hin oolu yaada tokkoyyuu dabarse. Kana gaa namumti dirqama mataa isaarraa darbillee hin qabne nama akka lammii biyya tokkootti wanti dhaga'amu yaaduun ala kan hin adeemne illee waan akkasii yaada waan akkasitti mul'ata kanaaf fallisaa maal kan jedhu akka Solomoon immoo tuqayyuu immoo jireenya guyyaa ummatoota biyyattii jireenya isaa harkarraa afaanitti jedhan sana keessatti kan eenyuyyuu yooman oole waan nyaatee oolu kan hin qabne keessatti dirqiitti waa nyaatee olee buluudhaaf mobba'ee deebi'uun dirqii haala isaati keessatti silaalaa kanalaa haala qabatamaa lafarra jiru irratti hundaa'amee waan harka keessaa qabamuun gaagama dhibee kanaa xiqqeessuuf maaltu godhamaadha kan waan ta'e Raajii kun nu gaafa fakkaatan harkaa dhibaas jira yoo waan dabaltu qabaatte wanti amma kana caalaa wanti hamaan hin jiru kan egaa keessaa immoo kan uummata Oromoo kaafteetta haalli odeeffannoo irraa kutuu kun dhugaa dubbachuuf liiteraalii karaa biraatiin dhumaatiidhuma labsuudha uummata kanarratti maaliif irra caalaa gaagaamni dhibee kanaa xiqqaataa kan jiru warra kutanii dhaaban chaayinaa mataan se'u biyya keessaa kan ka'ee faca'u dhaabdeetti waan ajaa'ibaa amma biyya alaatti deebi'ee chaayinaatti galaa jira. Waa'ee hidhamtoota akka jirtu kan gadhiisan jiru inni lammoota walitti adeemu tiraanspoortii bifa garaagaraa kutanii lammoota isaanii biyya alaatti hafan illee ofii isaaniitti xiyyaarota bobbaasanii fakkeenyaaf Jarman xiyyaara ofii bobbaafte kan biraa akkatti dhumne lammoota ishee biyya alaa jiran immoo deebisuudhaaf bakka jiran Kaanadaa waan akkasii godhe. Kana waan danda'ame waan danda'ame godhan jedhu kun biyyattuu waan danda'ame gochuu maaltu godhamaa jira jechuudha. Nurkaa dheerata fakkaata. Mee jaarmoliin poolitikaas gama isaatii waan tokko godhaniiru sumarraa isaa wal qabsiisiiti. Mee murteelee walgahiin gumii sabaa bilisummaa Oromoo dabarsana keessaa waan tokko waan jajjabduu ishee tuttuqii gara xumuraatti adeemna. Gaarii waan konoraa laalchisu waan ga'aa kaasne natti fakkaata. Wanti gara biraan bilbiltuun torban kana keessa raawwate addi bilisummaa Oromoo yaa'ii idilee lammaffaa miseensota gumii sabaa geggeeffatu isaati guyyaa 3. Egaa erga biyya sanatti deemame ga'ameeti waggaa 1 fi ji'a 6dha waajjira banatee erga hojii jalqabe addi bilisummaa Oromoo. Isa kana laalchisuutiin kan miseensonni gumii sabaa yeroo lammaffaatiif ta'anii haala siyaasaa biyyattii irratti murtoo gurguddaa dabarfatan. Egaa tariiti miseensota gumii sabaa addi bilisummaa Oromoo qabu keessaa walakkaan ol mana hidhaa jiru. Gumiin guutee walgahii godhateen anaafis isiniifis gaaffii ta'a. Garuu murtiin kutannooleen darban kakaleessa miidiyaadhaaf ibsa kennameef murtiin duraan isaan dabarfatanis tokkuma jechuudha qabiyyeen isaa.
egaa adeemsa kana keessatti tarii tokko tokkoon ilaaluu yeroo nu jalaa fudhachuu danda'a garuu haala rakkisaa akkasii kana keessatti walgahii murteessaa godhachuun isaanii way namatti mul'isa jechuudha. Maaltu jira akka jedhu wal namatti mul'isa. Gama biraatiin immoo miirri itti ibsi qophaa'e sunii fi ibsi miidiyaa kennames xiqqoo waan duriirraa adda kan isa taasisu mallattoowwan baay'ee qabu. Xiqqoo xiiqii keessa galameetu ibsi kennamaa tures wanti irraa dubbistu akka qorqalbiitti dhaabicharra miidhaawwan dhiibbaa gara mootummaan geggeeffamaa jiru kana anaannatanii yommuu kaasan hayyuu duree dhaabichaa Daawud Ibsaarraa jalqabee jechuudha. Inni warreen kun ibsoota kanaan duraarraa adda isaan taasisa. Qabiyyee waliigalaa murtiileewwan achirratti darban yoo ilaalame waan Oromoon irraa eegu qabxiileewwan gurguddoo hunduu ka'aniiru jedhee yaada akka kotti. Keessaayyuu dhimma walitti dhufiinsa laalchisee sadarkaa paartiilee Oromoof paartii Oromoo ala biyyattii sabdaneessa taate sana keessatti saboota cunqurfamoo kan biraa wajjin hariirootiin hojjechuu kan jedhu irratti jara mulanii kaasaniiru. Keessa keenyattis kanneen naannootti jechuudha akka Oromootti paartiilee jiran wajjin ifaajnee hojjennaa amma tokko yaaliin jiraatus bu'aa ga'aa agarsiisne ka jedhu. Dhimmoonni gara biraammoo biyyattii keessatti akka federaalizimiin dhugaa dhugoomuudhaaf saboota gara biraa wajjin akka hojjetan tuqanii jiru. Gama biraatiin dhimmi filannoos ijootti ka'eera. Filannoo kana dhugoomsanii walaba taasisuu irratti ga'ee irraa qaban akka dhaabaatti kan baatan ta'uu fi boordii filannootti immoo amaanaa dhaammataniiru akka niwutiraal ta'ee dhimmi kun galmaan ga'u kan jedhu jechuudha. Achittis qabxiilee ijaaroo ta'an institutionaalii maaltu ta'uu qaba ka jedhu kaasanii jiru. Gama biraatiin sirna durii deebisuu irratti kan tattaafatan namoonni warra sirna durii deebisuuf tattaafatan keessaayyuu mootummaatti hidhata godhatanii jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Kana jechuun mootummicha keessa golgaa godhatanii warreen sirna kaleessaa deebisuuf deeman jiraachuu isaaniif warra kana akka balaaleffatanidha. Kan akka dhaabaatti kaasan uummanni Oromoo isa kana hubachuu danda'a kan jedhus waan ijoo tokkodha. Gama biraatiin dhimmi beektonnii fi abbaan qabeenyaa biyyattii sana keessa jiraatan humna isaanii humnoomsanii nagaa waaraa biyyattii keessatti dhaleessuu irratti yookiin sirna dimokiraasii ijaaruu irratti cimanii hojjechuu qabu kan jedhu dhaammatan. Inni kun dhaamsa mootummaa fi kan addi bilisummaa Oromoo wal faalleessa jechuudha. Mootummaan beekaan hin barbaachisu jedhee yommuu ifatti faarrajaa ture muummichi ministeeraa dhageenyeerra isaan garuu beektotaaf abbootii qabeenyaaf waamicha taasisaniiru. Inni kun waan ijoo ibsa sana keessaa ilaaluu dandeenyudha. Gama biraatiin wanti bu'uuraa guddaan haasaa qilleensarraa miti addi bilisummaa Oromoo imaammata yookiin maanifeestoo dhimmoota biyyattii abaawoon yoo mootummaa ta'e biyyattii akkamiin bulchaa kan jedhu wixinii qabaachuu isaaniiti kan isaan ibsan jechuudha. Yeroo baay'eetti addi bilisummaa Oromoo qeeqamaa ture sagantaa siyaasaa ifa ta'e qabaa garuu akka imaammataatti sagantaa isaa caccabsee imaammanni barnootaa, imaammanni dinagdee, imaammanni walitti dhufeenya biyyoota alaa maal ta'a? Egereen biyyattii garamitti deemaa kan jedhu manifeestoo akkasii hayyoota qo'achiisuun alatti gad baasee booldi godhee hin mul'isnee ka jedhu komiin irratti ka'aa ture jechuudha. Isa kanas qopheeffatanii qabaachuu isaanii hayyuu dureen ibsanii jiru. Inni kunis murteessaadha. Amma siyaasaa biyya keenyaa keessatti na filadhoodhanii yookiin waa dubbatanii miidiyaatti namni miliyoonni 2 ba'ee si ilaaluu miti dubbiin. Maal of harkaa qarbaasiin jedha uummanni waan ati of harkaa qabdu qabattee uummatatti bahuu qabda waan ta'eef imaammata sana qabaachuun isa wanta guddaa ta'uu isaati kan ilaalamu qabu. Gama biraan waamichi gurguddoon taasifaman mootummaan akka inni dhaabu godhan keessaa tokko waa'ee dhimma komaandi poostiidha. Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibbaa irratti komaandi poostiin uummanni dararamaa jira. Dhimma kana laalchisee rakkoo gurguddaatu biyyattii keessatti deema waan ta'eef mootummaan isaan kana kaasuu qaba. Inumaayyuu hayyudureen dhaabichaa komaandi poostiin dhaabbatee jiru kun seeraan alaa. Komaandi poostiin biyyattii tokko keessatti mana mariitti dhiyaatee mirkanaa'ee haalli nagaa biyyattiitti xiinxalameetu kan raawwatu. Amma garuu humnumaan mootummaan uummarratti fe'ee jiru kun ka'uu qaba akka jedhu kaafataniiru. Inni kun gaaffii namoota garaagaraati. Isa kana hojii wal qabsiisuutiin hidhaa jimlaa. Hidhaan jimlaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoof uummata Oromoo irratti godhamaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Namoonni baay'ee hidhamanii jiru. Mootummaan humnaan nama ukkaamsaa jira akka jedhus kaafataniiru.
dhimma gara biraan kan amma mari'anne dhimmi koronaa kunis keera murtii isaanii keessatti akka ajandaatti jechuudha. Mootummaan humna isaatiin ga'ee irraa eegamu ba'aa hin jiru. Keessaayyuu qunnamtiin Oromiyaa lixaa kibbaa keessatti cituun uummanni akka odeeffannoo aksesii hin qabaanne taasisa waan ta'eef kun balaansaa guddaadha. Isa kanarratti mootummaan yaaddoo qaban mootummaaf ibsanii uummanni Oromoos isa kana karaa ogeeyyii garaagaraa gorsa kennamu akka hojiitti raawwatanidha kan dhaammatanii. Inni gara biraa dhimmoonni hidhaa laga Abbayyaan qabatee wal ka'uusi rakkoowwan siyaasaa dhiifamee faayidaa uummataa irratti xiyyeeffachuu qabaa kan jedhu kaasaniiru. Mootummaan dhaabbileen mormitootaa warra hidhaa laga Abbayyaa irratti rakkoo qaban waliin wal hidhata qabaa jedhamee kaka'u sana irratti ifa akka ta'uuf natti fakkaata. Dhimmi kun akka ajandaatti ka'ee kan kaafame. Dhimmi hidhaa laga Abbayyaa waliigala gaaffii waloo fi faayidaa waloo uummataa ta'uu qabaa. Mootummaan akka daldala siyaasaatti gargaaramuu hin qabu kan jedhu kaasaniiru. Gama biraatiin egaa murtiilee kutannoo kana keessatti wantoonni ka'anii gurguddoon isaan kana jedhee yaada. Gaaffiileewwan gaazexeessotaaf gaazexeessota irratti ka'aa ture hidhaa kana hidhaa manni isaanii yeroo hidhamu miseensi isaanii yeroo hidhamu himachuu dhabuu irratti kaasaniiru. Dhimma kana ilaalchisuutiin qaama ilaaluuf yeroo garaagaraatti ibsa kennaa turuu isaanii keessaayyuu boordii filannootti maqaa tarreessanii namoota miseensota isaanii hidhaman dhiyeessaa jiraachuu isaanii fi gaaffiileewwan aga ammaatti boordii filannoo wajjin walitti dhufeenya hin qabdan jedhan kaaniifis immoo walitti dhufeenyi qaban gaarii ta'uu isaatii fi turning pointidha boordii sanaa fi walaba ta'anii hojjechuu kan jedhu akeekkachiisanii kaasaniiru. Dhimmi gara biraa ka'e duubarratti yeroo qabaannee kaasnee natti tola. Dhimma kondominiyeemii wal qabatee dhimma maaster pilaanii Finfinnee wal qabatee dhimma Koyyee Faccee irratti yaabaawwan ejjennoo maalii qaba ka jedhu ka gaafatamaniifis waa'ee Koyyee Faccee qofaa miti lafti Oromoo maqaa investimentiin dhiibamuu kanarratti manni mootummaan adeemsanii maammatanii gargaaramaa jiru dogoggora ta'uu isaatii fi rakkoo tokko qofaa keessaa kaasuu miti lafti Oromoo saamamaa jiraachuudha kan dubbatanii jechuudha. Isa kana ilaalchee deebiin kenname. Gama biraatiin immoo wanti ijoon sila irratti hin kaasin hafe tokko warreen sirna durii deebisuu barbaadan biyyattii keessatti gaaffii federaalizimii gaaffii keessa gashaa jiran kun kan isaan gargaaramaa jiran mootummicha dinagdee fi miidiyaa dhuunfataniitu uummata irratti olola geggeessaa jiru. Adeemsa ce'umsa dimokiraasii kan bifa isaan ittiin miliqfataa jiran isa kana jedhaniitu hayyu dureen ibsaniiru. Keessaayyuu dinagdee biyyattii to'achuutiin kanuma sila kaasne jechuudha. Iddoo rakkoon dhalatetti illee gatii qaaleessuudhaan olaantummaa isaanii agarsiisuu danda'u mootummaa wajjin saabotee hojjechuu. Miidiyaaleen immoo ogbaruu isaaniirraa kaasee miidiyaaleen gurguddoo biyyattii keessa jiraniin dhuunfatanii sirna kaleessaa ijaaruuf tattaaffiin godhamaa jiruuf gara biraa immoo mootummaa keessa da'oo godhatanii godhachaa jiraachuu kana kan balaaleffatan ta'uu kaasaniiru. Inni kun waan booldi ta'ee ka'edha yaada amma akkan ilaaletti jechuudha. Walumaa galatti haalli miirri itti kennamee fi qabxileen gurguddoo sana keessatti ka'an murteessoodha siyaasaa biyyattii fi kan jedhuun tuquu barbaada tariigaa isinis akkatti hubattan yoo qabaattan itti dabaluu dandeessu ankanuma jechuun danda'a Tasfaayee. Gaariidha. Wanti gaddisiisaan tokko yeroo hundaa mul'atu fi yaaddisaas ta'es tokko yaada ta'e qeeqa kallattii adda addaatiin dhufu kan mooraa isaaniitti ala ta'echaadha warra aangoorra jiranuuf dabbaloota isaanii dabballoota jedhani muummichi ministeeraa isin dabballoonni 40 isin dabballoonni 40 jedhani viidiyoo dhiyeenya kana waraabsanii facaasan tokko keessatti inni gaaffii guddaadha. Dabballeen 40 biltsiginnaanii haala yeroo gabaabduu kan sigeetti walitti qabe kun maaliif barbaachise kun dhugaafiidha. Jarri kun wanta kaasuu barbaade jarri kun yaadaaf qeeqa eessaayyuu dhufu positively hin ilaalanu. Yoomiyyuu ija jibbaatiin amma waan yaada sila namni jedhe sun kaas irratti komentii isaan kennan tokko inuma nama dhiba waan dursanii guutamanii ta'an fakkaata komentii isaan kennan illee otomaatik fakkaata akka roobootii waan hundaafu jibbaadhaan
dheekkamsaan negatively deebisuu kanaaf wanti gara kamiyyuu dhufu wanti nuti akkasitti ilaalamaa jira kana kan nama gaddisu tokko keessaa mujaan walii poolitikaa dhibee kan irrattis haala nageenya biyyattii irrattis yaada kennan amma kafaawonis rakkina gaagama dhibeen kun qaqqabsuu danda'u laalchisee ibsa kenneera. Kana jechuun alatti maal gooture jedhu dabballoonni kun as yaa'anii dubbachuun alatti afaan alatti rakkoonsaa eenyu ka jirti risoorsitti namatti jirtu iyyuu eenyu ka jirti aangoo namatti jirtu iyyuu sheetu jarri kun immoo aangoo akkamii qabu ofiyyuu defend of gochuu kan hin dandeenye irra caalaatti immoo nageenyi dhabamuu kanaafis sababni guddaan mootummichi akka ta'e bakka adda addaatti keessaa hojaan mulii mormitootaa yakkanii geemiidha tapha ala taasisuu irratti kan xiyyeeffate kan sana afemmoo waan jirtu hundayyuu galii itti gala ajandaa poolitikaa isaa irratti itti oolfachuu dhaafi dhama'uu risoorsii jirtu isa kan maqaa mootummaatiin ramadameyyuu dhimma hojii paartiitti itti bobba'uu sadarkaa isaa heelikooptara kaasanii kaampeenii filannoo gaggeeffachuudhaaf baadiyyaa keessa naanna'u dabalatee jechaadha. Haala kana baay'ee addessaa taasisuuti irra caalaa ani waan hunda keessa murteelee walgahicha irratti darbe walgahii gumii sabaa irratti darbe keessaa kan natti tole tokko kan haala amma bal'inaan lafa irratti mul'atu hojii wal qabu waa'ee uummata Oromoo saboota gabiraatii wajjin walitti buusuu egaa isaan maqaa dhaabaatiin lallabu dhaabni akkasii kun ilaalcha akkasii qabaa isin fixuudhaaf isin balleessuudhaaf ishee irratti iyyuu adda bilisummaa Oromoo takkuma sabaaf sablammoota xiyyeeffatee beeku xiyyeeffannoonsaa sirnoota cunqursaa irratti sabaaf sablammoota gara biraa wajjiniin iyyuu tumsa uumuudhaan walta'iinsa uumuudhaan waliin sossa'uudha kan jettu sana sun baay'ee barbaachisaadha maaliif keessaa warri mooraa sadaffaa jechaan warra aangoora jiran alas mooraa Oromooti alas kan jiran keessaa immoo Itoophiyaawonni nuyi warri jedhanu amma olola guddaa duula guddaa isaanitti gattaanii jiran keessaa tokko isa kanadha. Uummata Oromoo uummatoota kan biroo afaan hunda biratti waraabessa bulguu taasisanii dhiyeessuu sin jiraachisu uummanni kun si balleessuu fi kai irratti kai kan jedhu kana tarii sanaaf hin gargaaraan jedhu kan itti gammade qabxii kanatti kana caalaa waan itti dabaluun qabu yeroonis nun ga'u obbo Salamoo waan jettu qabaate asirratti gabaabsiiti dhuma irratti gara raajiitti deebinee waa'ee koyyee faccii kanaan xumuranna. Anillee raajiin bal'inaan dubbateera achirratti wanta dubbaddu baay'ee yoo hin qabu adda bilisummaa Oromoo ibsa kennan irratti bal'inaan qabxoolee gaggaarii qabxoolee barbaachisaa ta'an hundumaa irratti bu'aniitii darbanii haa ta'u malee wanta waa'ee lafaa ilaalchisee dubbachuu fi waa'ee elekshinii yaasisee dubbachuu barbaadu tokko lafti Oromoo utuu mootummaan kun jiru kuyyoo caffeessa ta'uu lafooleen karaa garii. Utuu mootummaan abiyyiisa ta'uu oppiidiyoon duraan jiran utuu isaan kun dhugaa soofennaa ta'e uummata Oromoodhaa fi baay'ee mootummaa badii qabanidha jechaadha. Jallina kan baatanii adeeman. Mootummaan kun utuu jiru aangoorra utuu jiru lafa kanaa fi nuu deebisaa innaa nu ibsa baafnee innaa nu irratti baanee lafa kana dhiisanii deebi'u jedhamee qabeenyaa keenya nutti kennamee yaadamuun dogoggora karaa Oromootiin. Karaa tokko qofaadha kan Oromoon ittiin qabeenyaa isaas mirga siyaasaas haa ta'u qabeenyaa lafa isaatii risoorsii lafa isaarraa bahus haa ta'u kan inni dhuunfachuu danda'u yoo aangoomfame qofaadha. Gara aangootti yoo dhufe qofaadha. Aangoo sana yoo qabate qofaadha. Aangoo kana mootummaa Oromoon ittiin sirna sana qabeeffachuu. Waa'ee lafaas falmite, waa'ee maaliis falmite isaan amma deebisuu ittiin jirani. Kanaaf Oromoon tokko ta'ee adda bilisummaa Oromoo kan inni kaa'etti dhaaboleen siyaasaa tokko ta'anii waliin hojjetanii aangootti dhufuu aangoo qabachuu iddasii booddeedha malee isaati kiin yookiin qulfiin yookiin furtuun waan lafa keenyaa qabeenyaa Oromoo aangoodha. Gara aangootti dhufuu danda'uutu jira jechaadha gara sanaatiin. Aangootti dhufuu hin danda'ama karaa amma deemaa jiru kanatti filmaata amma deemaa jiru kana keessatti isa irratti immoo koronaa vaayirasiin immoo dhufe inni immoo sababa guddaa dabalaatii jira. Akka isaanii elekshinii kana kaansilii godhaniif. Akka isaan itti nama hidhaa jiraniif. Akka isaan itti nama ajjeesaa nama doorsisaa jiran akka isaan itti milishaa uummata qabaleetti gannaqaa jiranii fi elekshiniin ta'aasa jedhu
gaaffiidhaan gaaffii guddaa. Otuu ta'eeyyuu warri mormitootaa kan biraan aangootti karaatti dhufanii filmaata dorgomanii jiran malee warra dorgomuu malan silaa mana hidhaatti naqaa jira waan ta'eef. Kanaaf warri mormootaa amma danda'ametti waliin hojjechuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin immoo kaampii lama jira jechaadha Oromoo keessa. Warri kaan immoo warri lolaa jiranis jiru. Warri lolaa jiranis gara aangootti dhufuu kana irratti karaan barbaadamutu itti jira jechaadha. Warri yoo lolu ta'ee loluudhuma warri lolanii warri karaa fara diimokiraasiidhaan deeman immoo karaa fara diimokiraasii sanaan itti deemanii lamaanuyyuu immoo ol hubannoodhaan deemanii gara aangootti dhufuu yoo ta'e malee qabeenyaa Oromoo mootummaan kun fedhii Oromoo qabeenyaa Oromoo in eega jechuun dogoggora karaa Oromooti. Abdiima tokko irra kaawwachuun qabu Oromoon. Gaaffii tokko isaatti dhiyeessuun falan qabu. Abiyyi amma Dookter Abiyyi amma gara hammeenyaatti deemaa jira. Walgahii irratti bahee nama arrabsuu yaadu. Walgahii irratti bahee namoota barate tuffiidhaan asii gaditti haasa'uu yaadu. Absolute arrogance kan inni kan itti keessatti argaa jirtu. Kuni qabeenyaa Oromoo gara fuulduraatti yookiin immoo gaaffii Oromoo hin deebisan abdiin qabu. Gaaffii Oromoo kan deebisu aangootti dhufuu qabaadha jedhanii nama. Egaa waan walumaa galatti iyyuu of dagannaa guddaa uummattoonni biyyattii dhimmi biyyaa dhimmi uummataa dagatamuudhaaf sababa guddaan tokko iyyuu filmaata jedhan kana waan ta'eef filmaaticha utuma hin jaalatanii iyyuu kakaasuunii fi afaanitti nama dhuunsaa hin oolu. Maaliif warri humni aangoorra jiru kun amma yeroo ammaa kana dhibbatti kan irratti xiyyeeffatee jiru filmaata waan jedhan sana keessatti immoo alternative tokkoon alatti waan hin qabneefidha. Maaliif yoo mo'ate qofaadha sarvaayivaaliin isaa kan mirkanaa'u kanaa wanti sarvaayivaaliin immoo maaliif dhimma ta'e isaaniif kan jedhu warri kun warra waggaa 28 guutuu yakka dalagaa turanidha. Aangootti harkaa baanaanii isaan immoo darabee isaanii mana murtee jaajjuu mana hidhaatti guuramu. Karaa kana waan nama ajaa'ibu tokko waan rakkisaa ta'e tokko waan uummannis immoo beekee irratti yaaduu qabu tokko viidiyoodhuma dhiyeenya kana qopheessanii facaasan sana keessatti utuu dubbannu viidiyoo sana keessatti ani inni tokko keessaa wanni biyya alaa kanatti ergame egaa sholkoo jaachin eegabbaadhu ofiishaalii walitti ergatanii kaffaltiidhaan fuudhanii raabsaatiyyuu uummata dhiyeessaatu sholkoo eegabbaadhama sana keessatti anaa fuulduratti argu waan diraamaa hojjetame fakkaata. Muummichi ministeeraa sun dugda duuba as bahee dhaqee waltajjii irra taa'ee dubbachuu jalqabaa. Omtuun argamu jalqaba amma dhumaatti nama nagarreeyan. Sanni keessaa sanni isin dabbaloonni 40,000 keessatti. Achi keessatti maal jedhaa? Waa'ee filmaataa irratti waanuma rakkisaa tokko warri filmaanni kun haa deemsifamu jedhanu jedha. Hiika የሚሉት ብልጽግና ስላልተረጋጋ ገፍትረን እንጥለዋለን ብሎን ስለሚያስቡ ነው። ወርሞ ኢናዴምን ጀራኑሞ አይካይድ ይዘግ የሚሉት ደግሞ ሽግግር መንግስት ሲመሰረት ስልጣን እናገኛለን። ካምቱ ተአሬ ኩላማኑን ተውደይ ዳዳ ይረጋላ ካምቱ ተአጋ ሰው ሞሚቲ ኢንኩፎታ ዮኩፌ ማሎ አቺ ዲጃልቀማ ኩፋቲን ኩን warri kaanoo mootummaan cimsaa uumamee isa ta'u tarii filmaataa dorgomanii aangootti dhufuun yakkaa kun garamitti adeemama haala kanaan cufee namni kun haala kanaan cufeera isa kamtu taa'agamee kana lamaan keessa haalli lafarra jiru dhugumatti filmaata kanatti nama geessaanii dhumni gaaffii guddaadha yeroo yeroodhaan iyyuu daran yaaddessaa taatu adeemaa jiranni akkanaa galutti mootummichi mataan isaatu filmaan geggeeffamu hin barbaadu caalaa humna cimsatee humna waraanaa humna dabballee cimsatee humnaan ukkaamsee buluudha. Yoo Raajii gabaabsiiti waa'ee Koyyee Faccee kana ishee dhiyeenya kana murtee dabarte fakkeessaa'u hangi daangaa Oromiyaa keessa jiru dhaabatee jira. Falamiin irratti kan jira waan durumaa gaafa falamiin kan jira waliigalatti. Anyways hundumti isaayyuu Oromiyaa keessa kan jiru Finfinnee dabalatee mataa ishee achirratti waan jirtu gabaabsinuu kaayitii xumurannee waan jenna. Gaarii dhimmi Koyyee Faccee qobaatti keessaati ba'ee baaqee waan dubbatamu wayii tokkotu argaa jira guyyaa 2-3 garuu rakkoon sana natti fakkaatu. Mee maaltu raawwate kan jedhu waggaa kana yaadattu yoo ta'e Bitootessa 6 bara 2019 yeroo 13ffaa fi 20 isa jedhanii 28 warra 40-60 ka jedhamu mana jira warri sun naannoo mana 6,000dha kan namaa kennamu
kan 20-80 jedhu kun naannoo Koyyee Facceetti kondominiyeemii qophaa'e ture. Isa kana laalchisuutiin carraa baasee ture bulchiinsi magaalaa Finfinnee jechuudha. Dhimma kanaan wal qabatee wantoonni kaan ni yaadatamu waggaa kana. Wanti ka'e maali? Tokko carraa kennuuf kennuu dhabuu irratti adeemsi jiru maal ture ka jedhu rakkoo qabaachuu isaatii fi utuu achiin ga'amiinu kondominiyeemiin ijaaraman kunu kaleessa yeqan jibochi jedhamee fiilmii hojjetame keessatti abbaan isaan ijaarsiseeyyuu kan hin beekamne daangaa ce'anii dhufanii Oromiyaa keessatti kan ijaaraman ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaayyuu dhugaa ba'eera jechuudha. Isa kanaan wal xaxaa waan ta'eef dhaabneerraa kan jiru ture kan mootummichi dhiyaatee ibsaa ture kan kantiibaanis ibsaa ture. Garuu bitootessa 6 waggaa kana dhufanii immoo maal godhanii carraatti kennan. Ijaarsi kun seeraan aladha kan jennu yoo ta'e maaf carraan kennama eenyuufis kennama kan jedhuun rakkoon ka'ee qeerroon gara dirreetti ba'anii wanta raawwate ni beektu mootummaan hooldi godhe jechuudha. Amma lafa jala hojiin siyaasaa irratti hojjetamaa ture namoonni akka dhimma sana hin kaasne kan danda'an qabeenyaan kan danda'an immoo kan danda'aniin afaan qabsiisanii amma carraan kenname sun hojii irratti oolee kennamaa jira bantuun kan jedhu ibsi ba'e jechuudha. Kantiibichi saba himaalee hawaasummaa irratti haaluu yaalaniiru garuu akka dookumentiin harka koo jirutti carraan nama 5,455 maqaa qabu kan fuula 74 ga'u tokko argannee jirra jechuudha kan qophaa'eef kennamuuf jechuudha. Egaa maal arginaa asitti waa'ee Koyyee Faccee keessaa baasnee ilaaluu qofa otoo hin taane wanti ta'aa jiru ammayyuu maaster pilaaniin golgaa tolchatee hojiirra oolaa jira akka jedhu waan biraan qabu jechuudha. Saayinsii kan biraan qabu kaalkuleeshinii kan biraas nama hin barbaachisu. Bifti inni itti deemaa jirus namni keenya dagatee jira ce'umsa jedhamee mootummaan kun akkana jedhameetu callisamee jira. Malee ijaarsi Koyyee Faccee qofaatu hin taane lafti Oromoo dhiibamee naannawaa Finfinneetti dhiibamaa jiraachuun akkuma itti fufetti jira. Garuu maali? Tooftaan bara wayyaanee fi nammaa garaagara. Haalli itti raawwataa jirutu garaagara. Ofishaalii labsanii maaster pilaanii appilaayi godhatu. Warri kun garuu golgaa tolchatanii caasaa isaaniitiin raawwataa jiru. Amma fakkeenyaaf kondominiyeemiin ijaaramaa jiran Tulluu Diimtuurraa kaasnee haalawwan Oromiyaa keessa jiru gara naannawaa Finfinnee jiru yoo laallee akkuma aangawanni OPDO tokko kanaan dura ka'anii amma wanti hojjetamaa jiru naannoo Finfinnee fi naannoo Amaaraa walitti baasuudha kan jedhu sun dhugoomaa jira jechuudha. Yoo laalte aga Dabra Birhaan ga'utti walitti baasuufidha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kondominiyeemii fakkeessanii manoota ijaarsa waliigalaa fakkeessanii kan raawwatamaa jiran tooftaan tokko isa keessaati tokko jechuudha Koyyee Facceen. Inni lammaffaa maqaa investimentiitiin waan investimentiin lafti dhiibamaa jiru waa lamaan. Tokko industrial jedhanii industrial town jedhaniitu magaalicha biratti dhiyoo warra jiran warra abbaa qabeenyaa biyya keessaaf biyya alaa warri biyya alaa warroota mootummaa gowwoomsachuu danda'u warri immoo abbaan qabeenyaa biyya keessaa immoo warra mootummaa wajjin hidhata qabu jechuudha maqaa investimentiitiin. Gama biraa maqaa investimentiitiin miidhaan geggeeffamaa jiru kan xiinxala baay'ee barbaadu tokko handhuuruma magaalaa Finfinnee keessatti bakkawwan warra kiraay beetoch maaloo jedhamee Oromoon middle classiin Oromoo mana bitatee jiraataa ture hojjettoonni mootummaa fa'aa jiraataa turanii maal godhaa jiru investimentii jedhanii asitti +3 yookiin +4 malee inni hin danda'amu levelii magaalaati jedhu yeroo kanatti Oromoon qabeenya hin qabu humna godhatee ijaarrachuu hin danda'u hin gurgurachuudhaan compensate sigoona namaaf kennina jedhu jechuudha. Inni dhufee achirratti mana ijaaru sooressa isa mootummaa wajjin walitti dhufeenya qabuu fi isa Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu barbaaduu fi isa TPLF jala deemee maallaqa sassaabbataa turedha jechuudha. Inni dhufee achitti ijaarratu. Inni Oromoon seerawaadha hin dandeessu taanaan compensate godhamtaa sitti kennamaa. Inni Oromoo ta'es achuma bahee Qaaqee fi Tulluu Diimtuuttidha kan inni dhaqee dhiibbatu malee iddoo biraa iddoo dhaquun qabu afford gochuu hin danda'u. Inni Goojjamiif Gondarii Finfinneetti dhufee galee manni irraa fudhatamu maqaa investimentiinis Baardaar yookiin Maqaleetti hin galu. Asuma dhufee Oromoo dhiibannis jechuudha kan bahee jechuudha. Kun tooftaa akkasiitiin illee Oromoon buqqa'aa jira jechuudha maqaa investimentiitiin. Gama biraatiin immoo mootummaan dabballoota yookiin haala inni of ijaarratu lafa kennuutiin waan biraan qabu. Yeroo ammaa kana keessatti maallaqa sii kennaa lafa sii kennaa konkolaataa sii kenna jechuudha. Tooftaa kanaanis wanti godhamaa jiru special case jedhama. Amma labsiitiin naannoo Oromiyaatti lafti namaa hin kennamu yoo gurmoofte malee
Garuu dabballoota diaasporaa irraa galan kana ijaaramaa jedhanii bifa garaagaraan dabballeen mootummaa bifa ittiin nama ijaarratu waan ta'eef laftis bifa kanaan Oromoo irraa fuudhameetu kan kennamaa jiru. Inni gara biraan immoo dhimmoota amantii wal qabatan bataskaanni bu'ee taabonni bu'ee jedhanii iddoo sanatti dalleessaniitu gaafataa jiru fudhataa jiru. Lafti Oromoo bifa kanaanis dhiibamaa jira. Lafti Oromoo qofaa lafti biraa cubbamaa ta'e lafti Oromoo eebbifamaa ta'e taabonni Oromiyaa keessa qofaa bu'aa naaf hin galu. Kanaaf rakkoo bifa kanaanis lafti akka dhiibamaa jiru jechuudha. Walumaa galatti egaa rakkoon kun kan inni hiika argatu akkuma Solomoon jedhee aangoo siyaasaa Oromoof dubbatu jiraachuu dhabuusaati. Kun kan inni raawwatee fi dhimmi maaster pilaaniif magaalonni Finfinnee bira jiran dhiibamuu hiika kan argatu yoo waan Finfinnee abbaan biyyummaa Finfinnee seeraan mirkanaa'e seeraawaa yoo ta'edha jechuudha. Haguma mootummaa ofii argatanii wanti Finfinnee seeraawaa ta'uutu maalti ta'uu qaba? Daangaan Finfinnee daangeffamuu qaba. Daangaan Finfinnee daangeffamuu irratti bu'aas qaba, hamminas qaba. Yoo daangeffame Finfinnee Oromiyaa keessaa baasuu jechuudha yoo daangeffame. Akka daangaa akka naannootti ta'e. Wanti ta'uu qabu garuu Finfinnee daangessuu yeroo jedhamu daangaan magaalaa Finfinnee daangeffamuu qaba. Magaalonni daangaa qabu miti malee qobaatti Finfinnee qopheessuu miti jechuudha. Kanaaf kaartaan 1991 taa'eef kan ammaa yoo laaltanii argitanii ta'e kifla katamaa 10 godhaniiru kan biraatti dabalanii kan Finfinnee garuu immoo ni haalu dhufanii jechuudha. Miidiyaatti dhufanii ni haalu qabatamaa yoo deemtanii ilaaltan kan hojjetu kana jechuudha. Kana qofaa miti. Hojjetoonni naannoo kanatti qacaramanii mootummaatiin bakka bu'anii hojjetanii caasaa mootummaa ta'anii paartii Ihaadeg warra turetu bakka nama bakka buufateetu bulcha jechuudha. Ofillee hin bulchu lafa Oromoo irratti Oromoon of hin bulchu jechuudha. Kanatu deemaa jira. Egaa inni kun Oromoon qalbiin waan ilaalaa jiru natti hin fakkaatu. Kaleessa inni lixaaf baharraa yeroo lafti isaa dhiibamu ka'aa jiru har'a falmachuuma kanayyuu of qopheesseeti qoqqoodamee gandaan maaltu si gashee lafti kan keenya jedhamee haga gosa tokkotti dhiphisanii ilaaluun siyaasaa dabballoonni mootummaa hojjetaa jiran kana dura dhaabbatee waa'ee Finfinneef naannoo Finfinnee irratti murtii guddaa fudhatee falmachuu qaba Oromoon. Inni kun amma waan suutaan deemamu miti jechuudha. Haga daangaalee bal'aa haga Adaamaa ga'uu eessa ga'uutti lafti kun saboota biraaf kan kennamu yoo ta'e gaaffiin jiraachuu Oromoo gaaffii keessa galaa akka jedhuun irratti dabaluu barbaada isa kanarratti. Galatoomii yaadattu yoo ta'e yeroo Hewwahaati gara dugda duubaatti naanna'ee warri ammaan gurra jiran kun gara fuulduraatti dhufuudhaaf itti adeemamaa jiru keessaa wanti tokko ta'e dantaa addaa Finfinnee raggaasisuu or seera taasisuu seera qabeessa taasisuu waan jiru tokkotti gadi ba'ee kan waan waa hin baafneef qamalee oomaa sagalajjii seename waan taakku tokkollee dhimma sana fuulduratti hin adeemsifne dhimma waggaa 28 hojii gangalataa ture garuu ajandaa maaster pilaanii kana atteenshinii Oromoo irraa fuudhuudhaaf Oromoo dagachiisuudhaaf wanti sun as ba'ee sanaan qabatee maaster pilaanii akka waan dugda duubatti golgaa duubatti geeffame or akka lafa jalaatti galee garuu adeemsisaa hojiirra oolumsaa gaaf tokkoyyuu booddeetti jedheen beekuu ittuma jiramaa. Wanti nama dhibu warri keessa jiran kun maal tokkumtillee lamallee sadiillee habaasus yaadhiisus yaaduma mormiillee maaliif hin dhageessifne amma fakkeenyaaf obbo Taakkalaa Uumaa yeroo duraa akka nama jaawaa tokkotti fudhatamee ture garuu wanti kun hundumtuu ija isaa fuulduratti ta'aa jira isatti raawwachiisaa jira keessaa warri indastiriyaal paark jedhaman kun ajandaadhuma magaalattii lafa keewwatteef kan inni raawwachiisaa jiru keessaa tokkodha. Warri mootummaa wajjin jiran kun maaluma jedhaa jiru maal yaadaa jiru maal akkamitti ilaalu dhimma kana kan jedhu gaafichi isaanumaaf taa'u. Oromummaan kun uummatummaan kun sabummaan kun akkamitti adoo deelaataan jedhu kan biraa garuu waan raajiin kaafte isa abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa'u jedhu sanarratti duula mootummaanii fi warri Itoophiyaa geggeessan tokko fi kan immoo uummata keenyas immoo amma tokko afaan faajjessaa jiruuf dagachiisaa jiru jaarmoliin poolitikaa kun jaarmoliin poolitikaa Oromoo uummata Oromoo irraa akka adda ta'an
ajandaan jaarmoliin politikaa Oromoo kun qabatanii deemaa jiranillee ajandaa uummataa akka hin taane taasisanii dhiyeessu. Uummanni kun kana sirriitti hubachuu qaba. Abbaan biyyummaa uummata Oromootiif malee adda bilisummaa Oromootiif miti. KFO'dhaaf miti, PABO'dhaaf miti. Warri jaarmolii kana ijaaranii gaggeessaa jiran akkuma Oromoo isa kamitu Oromoota akka itti fakkaate waan itti fakkaate gochuudhaaf walitti dhufan malee maal jechuun barbaade dhimmi kun uummanni kun dhimma isaa ta'ee jaarmolii politikaatti dhiisuu hin qabu. Haala amma jirutti jaarmolii politikaa kana uummatarraa adda baasanii dhahuu irratti bobba'amee waan jiru uummanni kun tarii waan of gaafachuu qabnu yoo jaarmoliin politikaa kun hin jirre hoo dhimmi uummata kanaa hin hafa jechaadha. Uummanni kun cabeessa bakka durisaa deebi'a jechaadha. Keessaa immoo yeroo ammaa kana shirri adeemaa jiru maal fakkaata? Asirratti uummanni kun dhimma kana ofitti fudhachuun barbaachisaa fakkaata. Ololaa fi afaan faajjii adeemaa jiru kana gadi fageenyaan faana bu'uuf xiinxaluu fi of qopheessuun barbaachisaadha fakkaata. Qopheessitoonni tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu, sagalee mormii tarkaanfii mormii tokko tokko gochuu fi tarii jaarmolii politikaa kanaa fi humna jabina sagalee dabaluun barbaachisaatti fakkaata jedheetanii kan dabaluu barbaade. Lamaanuu baay'ee galatoomaa yeroo keessanii fi uummata keenyaanis waan waliin turtanii fi galatoomaa jecha yeroo biraa qophii gara biraatti namoota gargaaruutti nagaan nu jiraadhaa jenna. Dhaamsi keenya immoo ogeessa teeknikaa keenya Nuureessaa Baatii wajjiniin nagaa ta'a. Nagaan galatoomaa. Galatoomaa.